lollias ga'een dhaabbatu jechuudha. Sin ammaan isaana nama nagargaaru dhabee shangal ta'e ilaaltuuni ganaa warra faana maazarii faana bolota faana wal lola achimmoo namallee naaf fidanii jechuudha. Saantu naaf fida waan ta'eef naqaxxa'u ganaa na adabu laal. Waan akkuma yeroo an ka'ee akkasitti mana keessatti rakkadhu ililchi akkuma isheen siin jette gammadi. Bakka kun bu'aa keeti wanti dubbatte irraani waan ati isheerraan itti himte irraan malee burteen akkasin turre duraa jechuudha. Argitanii amma burteen ganama bariidhaan kaatee deemtee jechuudha. Ganama bariidhaan kaatee deemtee amma hojii hamma kana hundumaa hojjechuuf uffata kana hunda miicuuf jechuudha. Mee amma akkamitti miicca bariidhaan keessaan tomucaan hirribarraan ka'e sunis ganaa miicama kakunuma as ciistee jirti. Maal jettu isin maal jettu? Asis wanti miicamu jira. Burteen ashanfareettee galgala jechuudha. Waan nama dhibu uffata amma kana ilaala. Burteen jechuudha ashanfar jettee qabana gadhiisaa malee jettee bakka galgala anaaf jiraniyyuu baay'ee tokko wallollee lolarra bullee jechuudha. Bakka haagal jedheetu hin geggeesseen maa gochuu hin danda'u jedhee ishee geggeessee nuyyuu lola meeqa goolii meeqarra bullee jechuudha. Saanummaa akka carraamoo bishaan keenya kaleessa halkan dhufte wayyaa afaarra miiccanna yeroo bishaan dhufu miiccanna isheen kana hundarra tarkaanfadhuuti bakka obsa dhabi galgalayyuu bu'aa bulii bayi qajeelita. Baatee sini qajeelte jechuudha. Kun hunduuba haan namaa biraa hin komadhu bara. Ofis hin komadhu maasiin balleessine haadha eebbaan komadhaa jechuudha. Mee amma akkam godhee uffata amma kana miicca. Maalin godhaa hojii mana kana keessaa jechuudha. Hojiillee haa ta'u gaa akkuma ta'etti suuta qas jedhee waan nyaatamtu hundi ishee qopheeffachuu hin danda'u. Hin dadhabu. Sagal biraa ka'a jechuudha. Kana garuu wayyaa hamma kana akkam godhee miicca maalin godhaa? Ani jabinumaaf hin keessu socho'aara malee yeroo kana keessa ji'a tokkotti daffaranii yeroo itti amma kan hojjetanis miti. Dugdi kiyyayyuu na dhukkuba garuu bakka jabeenyumaaf hin keessu socho'aa jira malee dhugaa siniin jedha waan yeroo kana keessa akkasitti hojjetamu miti. Siniin jedha gaashee amma akkam godhu. Furmaanni kiyya maali? Furmaanni kiyya maaliidhaan jedhe. Haadha eebba maal jettere galatoominaan jette atis galatoom atillee galatoom. Samana keessanii maaltu na dhibe anaan mana keessanii maaltu na dhibe haannani deemuuf shaantaa guuttattee jette galatoomii shaantaa haannaan deemuufi naan jette. Mee ani haannaa maaltu na ilaallata anaan waa'ee haannaa maaltu na ilaallata ani samana koo rakkina koon dubbadhee viidiyoo hojjedhee dubbadhee ishedhumatti hin dubbadhu ishematti hin dawwalu maqaama ishee hin dhawu viidiyoo irra haa ilaallattu akka manni koo baxabbatamee akka jeeqame viidiyoo irra haa ilaallattu jedhee malee sashini natti himtu keessa maal nan gootu jettu gar malee aareeraan bakka hamma kana hundumaa ragiheeraa nama hamma kana na gargaare nama hamma kana na wajjin ta'e jee tokko jechuun salphaa miti. Sanuu yeroo dahanitti namni nama gargaare nama danda'e waan hundumaa hasana hunda nama hojjetee namarraa miicca namarraa eegu akkasiin deemuu jechuun ani hin beeku ganaa. Burtee bichaa miti warra keenya faana ganaa wallala maayikoo faana ganaa wallala harmee faana ganaa wallala obboloota faana ganaa wallalaa jechuudha. Sin amma isa burteen deemtee galte aartee bichaa ilaaltu isaan garuu gana ana lolu jechuudha. Yeroo isheen galtee akkasiin galtee himattu akkamitti akkas goota mucaa xinnoodha dhuguma umuriidhaan xinnoodha burteen jechuudha. Waggaa 16 hin caaltu 16 isaa akkas guguddaatti isinitti fakkaatiin ijoolleedha. Innaa ati nama guddaa miti naan jedhu isheen akka himatteetti ganaa warra hunda faana lolli as ga'een dhaabbatu jechuudha. Sin ammaan isaana nama nagargaaru dhabee shangal ta'e ilaaltuuni ganaa warra faana maazarii faana bolota faana wal lola achimmoo namallee naaf fidanii jechuudha. Saantu naaf fida waan ta'eef naqaxxa'u ganaa na adabu laal. Waan akka xinnootti dubbatamee dubbii guddaa gahee dhaabu iddoonni gahee ilaalaa siniin jedha. Haadha
Hareebba galatoon ililchi siin jette miti mucaan keeyyuu dhuguma amma ililchuu qabda. Kun yeroo an ta'ee akkasii mana keessatti rakkadhu ililchi akkuma isheen siin jette gammadi. Bakka kun bu'aa keeti wanti dubbatte irraa ni waan ati ishirraa itti himte irraa malee burteen akkasiin turre duraa jechuudha. Amalli ishuu gaarii ture hin dallantusi hin aartusi hin kokkolfiti malee maallee aariin fuula ishirrattu hin argamu. Amma garuu jiraafaanillee wallillee jiraanillee naan azzanuu utumaan dadhabe jedhee tumanna dhukkube jedhee situ argachuu wallaalee situ amala dhabee situ waan hin taane hojjeta situ sheefaana maqaa balleessa situ hamatee naan jedha. Argitanii karaa hundumaa karaa natti cufamee balballi natti cufamee akkasiin haati eebbaa sanuummoo galtee ofiishii immoo hin aarte jechuudha. Waan magoota irratti hin goone jettee aarte. Silaa namni hin amanu bar inni nama ajjeese utuma kaaduu ragaan irratti hin sassaabamuu itti murtaa'a miti. Akkas godheera namni hin jedhamu. Balleessa isaa hin amanu. Kanaafuu intalli keessaanan dhugumaatii kana waan odeessite si shakkuu qabdi. Kan namaayyuu kan dhuftee asitti dudubbatte ishee sinuma dubbatte si shakkiti malee anarraa an waa'ee mana keessaniyyuu ani itti gaafatamummaa hin fudhadhu. Waa'ee hannaanii shantaan qopheeffadheettee nan deemattee ani itti gaafatamummaa isaa hin fudhadhu. Maalin beekara isaa achi an rakkina kun haasee san ofii rakkadheen haasee miidiyaa irratti maal baastee immoo an sitti dubbachuu hin barbaanne. Bakka lammata akkasii na bira dhuftus hin barbaanne. Mana kiyya akkatti dhuftus hin barbaanne. Silkiidhaanis ifaana dubbachuu hin barbaanne. Kanaaf miidiyaa irratti kan dubbadhe. Namni immoo boru iftaan immoo maan waliin barbaadanii walitti dhuftan yoo kuna namni walitti yoo dhufe rakkoo uume laal. Rakkoo nuni amma wajjin turreetti rakkoo tokko kan hin uumne wal biratti amma guyyaa tokko rakkoon uumamtee kunoo mucaan kun amma reefu gadi ciise yoo kennu kana hundayyuutti dhiisee mucaa koo baatee taa'aa jechuudha. Egaa manni kiyya gara kamitti akka inni deemu waaqa beeka. Akkamitti akka jiraannu waaqa beekaa isiniin jedhama. Hordoftoota keenya maal jettu reesin kana gara kamitti hiiftu fayyoo balleessee jettu sin amma koo fayyoo balleessee jechuu dandeessu. Keessaan immoo fixachuu hin barbaanne bakka ishee waan hin barbaanne akkuma namni na argetti ishee ofirraa kutee taa'uu waan barbaadeef akka namni lammata waa ishiin hin gaafan. Si walitti dhuftanii akka hin jedhamneef waliin barbaaddanii akka hin jedhamneef yoo wal barbaadama kunoo rakkoo akkasiitu jira. Balaa akkasii jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhuu galatoomii kunoo akkatti si rakkachaa jiru ilaalladhu kun bu'aa keetii haadha eebbaa maasii jechuu hin danda'u kana caala. Amma dadhabaan jira laala. Akkatti afurra baafadhu. Yoo ani ka'ee olii gaddeeddeemee waanuma tokko jedhu waanuma humni koo guute isinitti fakkaata dhugaa waaqa qallaan hin dadhabu. Dhuguma isiniin jedha. Dugdi koo immoo mana dhukkubayyuu. Bakka maaliif seetanii waanuma ciisuu hin dandeenye ilaalee bakka hojjedhu keessi koo waan na godhu. Gargaari waan na godhuu fi waan na fuulduratti mul'ate zim jedhee ilaaluu waan hin dandeenyeef yeroo mucaan rafu ka'ee waan tokko zor jedhee hojjedha malee dhugaa waaqa dugdi qallaalina hin dhukkubu. Na dhukkubuu dhiisee miti isiniin jechuu barbaade sirriitti dugdi na dhukkubu. Lapheen iyyuu na dhukkuba jechuudha waan isin dhibu keessa bahe. Kanaafiyyuu manni kiyyas alli kiyyas firri kiyyas ana faana xalaata ta'anii jiru jechuudha. Kan warra keenyaa immoo ganaa keessattuu maazarii faana immoo ganaa baay'ee wal lollaa jechuudha. Buteen na bakkee himattu bakka hunduun irraa citumsaan oolu ala. Kun egaa sababii dubbii xinnoo tokko sababii hiccitii qabachuu dadhabuushii sababii isuma wayitii dubbii akka abbadee dubbachuushii kanadha. Burteen immoo ijoollummaa waan qabduu fi waan xinnoo aartee akkuma kakuu jechuudha. Kakuu faana garaagarummaa hin qabdu.